Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa akkaataa DV bara 2023 itti guunnuu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hamma dhumatti turtii na waliin taasisaa isiniin jedha. Akkuma asirratti argaa jirtan kana DV bara 2023 foormiin isaa guutuu ammarraa eegalee jira. Hamma ji'a tokkootiif kan turu jechuudha. Yeroo jalqabaatiif namoonni chaanaalii kootiif haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kootii ta'aa isiniin jedha. Akkuma asirratti argaa jirtan namni kamiyyuu moobaayila isaa fayyadamuudhaan DV bara 2023 haala itti guutu asirratti qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hamma dhumatti turtii na wajjin taasisa. Jalqaba irratti Google bantaniit erga Google bantanii booda DV 2023 application jettanii barreessitu. Erga barreessitanii booda haala amma asirratti argaa jirtan kanaan isinii dhufa jechuudha. Erga isinii dhufee boodatti optionii jalqaba irratti argamu isa kana jechuudha. Electronic Diversity Visa Program jedha. Isa ka jalqabaa kanarratti kilik gootu. Erga isarratti kilik goonee boodatti haala kanaan nu dhufa jechuudha. Bakki foormii keenya itti guunnu jechuudha. Asirratti isa gubbaa kanarratti akkuma xiyyaa kanaan isinitti agarsiisaa jiru dvprogram.state.gov jettaniillee sarchii yoo gootan isinii dhufa jechuudha. Electronic Diversity Visa Program jedha. Welcome to Electronic Diversity Visa Program jedha. Akkuma asirra dhuftaniin yeroo irraa gadee deemtanii DV 2023 haala instruction isaa asirratti isinii baasa jechuudha. Itti aansuudhaan immoo footoo keessan saayizii isaa 3-4 kan ta'e qopheeffattanii kaa'uu qabdan jalqaba irratti footoolee waan isin barbaachisuuf jechuudha. Footoon haala kamiidhaan akka irra galchuu dandeettanillee fakkeenya isaa asirratti kilik godhuudhaan ilaaluu dandeettu jechuudha. Footoo example bakka jedhu kanatti andura footoo waan qopheessee jiruu fi amma gara foormii guutuutti deemnaa jechuudha. Entry form jedha. Isa halluu magariisaan jiru kana bira deemneet asirratti tuqna jechuudha. Erga asirratti tuqnee boodatti bakka foormii itti guutuuf deemnu nu fida jechuudha. Asirratti jechuudha akkuma argaa jirtan kana foormii guutuudhaa fi koodii jalqaba gara foormii sanitti nu geessu asirratti nu fida. Koodiin kun isa kana jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan koodii kana kan isa H dhaan jalqabu HWCU ka jedhu kana booksii jalatti argamu kana irratti guutuu qabna. Isa booksii kana keessatti guunneet dhumarratti ammoo submit jennaan jechuudha. Dhumarratti bakka kana tuqnee submit jennaan yeroo sana ammoo bakka foormii itti guunnu nuuf baasa jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan kana HWCU jedhee foormii isaa kana isa jalatti barreessee jira ammaan tana. Itti aansuudhaan ammoo submit jedhee gara foormii keenyatti akka nu geessu taasisaa jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirru kana bakka foormii keenya itti guunnu nuuf fidee jira jechuudha. Part 1 entrant information jedha. Namoonni galmaa jiru sun information isaa bakka itti guutan lakkoofsa tokkorraa jalqaba. Lakkoofsa tokko akkuma asirratti argaa jirtan kana last family name, first name and middle name jedha. Last family name jechuun maqaa akaakayyuu keenyaa bakka itti guunnu. First name immoo bakka maqaa jalqabaa keenya itti guunnu jechuudha. Middle name jechuun ammoo maqaa abbaa keenyaa bakka itti barreessinu jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana maqaa saampilii asirratti jiru guutee jira. Maqaa erga guutee booda Abdii Kamaal Gadaa jedhee akkanatti last name irraa jalqabee guutee jira jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo jenderii filanna jechuudha. Jenderii isa kana jechuudha. Jender filanna asirratti meel jedhee bira darbaa jiraanini. Isinillee warri dubara taatan ammoo fiimeel ka jedhu filattu jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo birthday guyyaa dhalootaa nu gaafata jechuudha. Guyyaan dhalootaa keenya ammoo guyyaa paaspoortii irra jiruun ammoo wal fakkaatuu qaba jechuudha. Kaardii dhalootaa irraa yeroo biraallee yeroo DV'n kun nu dhufe kan itti guunnu jechuudha. Kanaafuu guyyaa dhalootaa isa sirrii ta'e guunna jechuudha. Jalqaba irratti ji'a
itti aansuudhaan guyyaadha. Itti aansuudhaan immoo bara dhalootaa keenya akka lakkoofsa faranjootaatti itti guunna jechuudha. Haala kanaan jechuun bakka kanatti barreessina. Okay, akkuma argaa jirtan kana guutee jira. Ji'a arfaffaa guyyaa 12 bara 1992 lakkoofsi baraa kun ammoo akka Habashaa osoo hin taane akka bara faranjiitti guutama jechuudha. Guyyaan dhalootaa kuni lakkoofsa Habashaatii irraa gara faranjiitti jijjiirtanii jechuudha. Itti aansitanii ammoo city where you born jedha. Bakka dhaloota keessanii magaalaa itti dhalattan guuttu jechuudha. Asirratti ani fakkeenyaaf Adaamaa jedhee guutee isinillee bakka itti dhalattan isa sirrii ta'e guuttu jechuudha. Biyya itti dhalattanillee haaluma kanaan isin gaafata. Biyya itti dhalattan iddoo kanatti jechuudha select gootu jechuudha. Okay, isinillee biyya itti dhalattan haaluma kanaan guuttu jechuudha. Isa jaaffaa irratti ammoo biyyoonni tokko tokko DV guutuudhaaf kan hin eeyyamamnetu jira jechuudha. Kanaaf nu ammoo biyya namni dhalataa Itoophiyaa ta'e kamiyyuu DV guutuudhaaf kan eeyyamame waan ta'eef kanaafuu bakka kana asumatti bira dabarra jechuudha. Wanti filannu hin jiru jechuudha. Yoo no jenne qofa select country bakka jedhu kanatti guunna jechuudha. Garuu ammoo biyyi Itoophiyaa DV Ameerikaa guutuudhaaf wanti isaan daangessu waan hin jirreef kana bira dabarra jechuudha. Isa torbaffaa irratti kan argamu immoo paaspoortii nu barbaachisa jechuudha. DV guutuudhaaf paaspoortii nu barbaachisa. Paaspoortii keenya immoo kan guunnuun foormii jalqaba irratti gubbarratti barreessine san akkuma jiruun maqaa keenya, maqaa akaakayyuu, maqaa jalqabaa fi maqaa abbaa akkuma dura gubbarratti guunne kanatti guunnee bira darbuu qabna jechuudha. Asirratti yoo ilaaltan taate anamma maqaa akaakayyuu Abdii, first name maqaa jalqabaa ammoo Kamaal jedhee guutee, middle name ammoo Gadaa jedhee guutee jechuudha. Abdii Kamaal Gadaa jedhee akkanatti guutee jechuudha. Isa foormii isa torbaffaa irra jiru kanattis bira yoo dhuftan ammoo haaluma gubbatti barreessitan kanaani akkas jennee guunna jechuudha. Okay, akkuma argaa jirtan Abdii Kamaal Gadaa. Kun ammoo maqaan akka paaspoortii irratti jiru jechuudha. Maqaa akaakayyuu ni dursa. Maqaan keenya ammoo walakkaa galaa. Maqaan abbaa keenya ammoo dhumarratti barraa jechuudha. Haala foormiin kun itti guutamuun haala kanaan guunnaa jechuudha. Asirratti maqaan akaakayyuu Abdii jedhama. Maqaan jalqabaa ammoo Kamaalee, maqaan abbaa ammoo Gadaa jedhamee paaspoortii irratti illee haaluma barraa'een guutama jechuudha. Itti aansuudhaan immoo lakkoofsa paaspoortii nu gaafata jechuudha. Lakkoofsa paaspoortii keenya ammoo asitti guunna. Lakkoofsa paaspoortii keenya as keessa bakka xiyyaadhaan magariisa xiyyaa diimaadhaan argaa jirtan kana asirratti guuttu jechuudha. Okay, lakkoofsa paaspoortii asirratti guutee jira. Itoophiyaan paaspoortii jedha 63 akkuma akka fakkeenyatti guutee jechuudha. Isinillee lakkoofsa paaspoortii keessanii haala paaspoortii keessanii irra jiruun ilaaltanii guuttu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo erga lakkoofsa paaspoortii keessanii guuttanii booda yeroo tajaajilli paaspoortii keessanii itti dhaabatu guyyaa fi hanga bara itti dhaabatutti guutuu jechuudha. Ji'a, guyyaa fi bara akka lakkoofsa faranjootaatti paaspoortii irratti haala barraa'ee jiru saniin guunna jechuudha. Haaluma kanaan guuttu jechuudha. Ji'a 12, guyyaa 13, bara 2024tti paaspoortiin kun tajaajila isaa dhaaba ka jedhuun guutee jira jechuudha. Okay, biyya kamirraa paaspoortii fudhattan ka jedhullee as jalatti guuttu jechuudha. Iddoo amma xiyyaadhaan isinitti agarsiisaa jiru kana select country ka jedhu kana iddoo paaspoortii irraa fudhattan iddoo dhaloota keessanii jechuudha. Fakkeenyaa kan nuka jirru ammoo Itoophiyaadha. Iddoon paaspoortii irraa fudhanne Itoophiyaa waan ta'eef asirratti select goonee iddoo biyya guunnaa jechuudha. Ka jedhu biyyoota jiran keessaa filannee as nu dhufaa jechuudha. Paartii B ka jedhu ka jalatti argamu ammoo biyyoota paaspoortii hin barbaachifnedha jechuudha. Biyyoota paaspoortii isaan irraa eegamne jechuudha. Biyya keenya dirqama namni kamiyyuu DV guutuudhaaf paaspoortii waan barbaachisuuf paartii 2 ka jedhu kana isa bira dabarraa jechuudha. Inni 8ffaan ammoo
suuraa keenya jechuudha. Suuraan keenya immoo 3-4dhaan ka ta'e saayizii isaa 3-4 ka ta'een sirriitti baakgiraawundiin suuraa keenyaa immoo halluu adii ta'uu qaba. Gurri keenya illee yeroo suuraa kaanu kan sirriitti mul'ate ka ta'e iddoo kanatti galchina jechuudha. Suuraa keenya iddoo kana choose a new photo jedha. Bakka kanatti suuraa keenya select goonee galchina jechuudha. Okay, suuraa duratti waan qopheessee jiru moobaayilii kiyya keessa haala kanaan suuraa filuu barbaadu asirratti select godha. Deebee select yoo jedheen achirratti naa fida jechuudha. Suuraa kana haala kanaan select godha. Ani akka fakkeenyaatti suuraa kana qopheessee kaa'ee fakkeenya isinitti agarsiisaa waan jiruuf isinillee keessanillee haaluma kanaan guutuu jechuudha. Inni sagalaffaan immoo mailing address jedha. Iddoo jireenya dhaabbataa keessaan ka ta'u jechuudha. Ka'ee irra jiru kan optional waan jedhu bira dabarraa. Iddoo B irratti jiru ammoo adreesii magaalaa jiraannu guutuu dandeenya jechuudha. Haala nama guutaa jiru kanaani. Adrees line 2 ka jedhu kanallee adreesii wal fakkaataa galchuu dandeenya magaalaa dura guunne sanii. Diirra ka jirullee akkasuma. Isaarra jiru kana district, country or province, state bakka jedhu kanatti immoo Oromiyaa jennee guunna. Oromiyaa keessa jiraattanii. F irratti immoo lakkoofsa sanduuqa poostaa isin gaafata. Lakkoofsa sanduuqa poostaa yoo qabaattan ni guuttu. Yoo hin qabaanne immoo bira dabartu jechuudha. Nama fakkeenyaaf hin qabu jedhee bira darbaa jira. Biyya yeroo ammaa kana itti argamtan jechuudha. Fakkeenyaaf lammummaa Itoophiyaa qabaattanii biyya biraa jiraachuu dandeessanii yeroo biyya biraa jiraattan ammoo adreesiin isin guuttan kun immoo iddoo biyya biraa kan jirtan guuttan. Fakkeenyaaf Suudi Arabiyaa yoo jiraattan iddoo Suudi Arabiyaa adreesiin asirratti guuttan kun hundinuu kan Suudi Arabiyaa ta'a. Bakka paaspoortii jedhutti ammoo paaspoortii Itoophiyaa waan ta'eef kama Itoophiyaa guuttu jechuudha. Kanaafuu asirratti iddoo G kan jedhu kanarratti immoo biyya yeroo ammaa keessa jiraattan filattu jechuudha. Adreesii keessan biyya yeroo ammaa keessa jiraattanii. Isa 11ffaa irratti immoo lakkoofsa bilbilaa isin gaafata. Lakkoofsa bilbilaa yoo barbaachisaa ta'e guutuu dandeessu. Akka dirqamaa miti optional bakka waan jedhuuf lakkoofsa bilbilaa bakka lakkoofsa bilbilaa jiru kana isin lakkoofsa bilbilaa keessan guutuu dandeettanii. Ana immoo bira darba optional waan naan jedheefi hin barbaachisu jechuudha. 12ffaa irratti immoo email adreesii keessan isin gaafata. Email adreesii keessan asitti guuttu jechuudha. Okay, haaluma argaa jirtan kanaan email adreesii keessanii haala kanaan guuttu jechuudha. Iddoo lamatti isin gaafata. A fi B jedha. Achuma lamaanuu haala wal fakkaataadhaan spellingii wal fakkaataadhaan guuttu jechuudha email adreesii keessanii. Isa 13ffaa kanarratti immoo sadarkaa barumsaa keessan isin gaafata jechuudha. Sadarkaa barumsaa keessan isa sirrii ta'ee guuttu jechuudha. Fakkeenyaaf ani yuunivarsiitii digirii jedhee guutuun barbaada. Iddoo kanatti filadha jechuudha. Isa 14ffaa kana immoo haala yeroo ammaa irra jirtan yookaan dubartoonni yookaan heerumtan taate ammoo meerii jettanii guuttu yoo dhiirrillee ammoo kan fuutan yoo ta'e meerii jettanii guuttu yoo ammoo hin fuune ta'e ammoo unmarried ka jedhu irratti select gootu jechuudha. Isa 15ffaa irratti immoo number of children jedha. Namoonni daa'imman qabdan ammoo daa'ima isaanii yoo meerii jettanii number of children asirratti guuttu jechuudha. Isa 15ffaa kanarratti yoo singilii taatan ammoo bira dabartu jechuudha. Unmarried jettanii yoo akka jalqabaa kanarratti yoo filattanii jettan ammoo isa iddoo number of children jedhu san bira dabartu jechuudha. Okay, amma gara dhumatti geenyee jirra. Isin dhuma amma continue isa jedhu kanarratti yoo click goonee jennee foormiin kennanuuf guutamee jira jechuudha.
Kanaaf namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kootii dhuftan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kootii taasisaniin jecha odeeffannoo kiyya kan waa'ee DV 2023 irratti xiyyeeffatu kanumaan raawwadha. Informationii kana namoota hedduu bira akka ga'u share like gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jecha horaa bulaa deemaa.